Yooyaa akkam jirtan hordoftoota keenya har'a mata duree waa'ee equivalent set jedhu irraa eegallu ta'a jechuudha. Yeroo darbee I think asirra dhaabne natti fakkaata. Definition 1.1 it said two sets A and B are said to be equivalent. Maal jedhee seetiin ka'aatii fi kabaadhaa kana kan walqixa ta'edha, equivalent ta'edha. Ra'in akkana barreeffama. As on here, as you can see on here, akkana barreeffama yoo ta'u kana barreessitan jechuudha. Mallattoon equivalentidha tana fakkaatti jechuudha yoo ta'u immoo kanatti barreessitan jechuudha. Okay, if there is one to one corresponding between them. Maal jedhee equalii fi equivalentiin adda adda gaafarattoota asirratti wanni isin beekuu qabdan equaliidha. One to one correspondence gayyuu tokko haruma tokko jechuusaati. Tokko haruma tokko wal hubannee garuu asirratti tokko haruma tokko hoggaa jennu fakkeenyaaf amma E kana tuutni E'dha. Tuutni E'dha. E inni amma gaafa barreessan tuuta E'dha. E inni B jenne C jenne akkana yoo hangana kasadeen kana qabaatu ta'e tuutni E'dha. Tuutni B'dha ammoo B equal to J samboota bira C banee jechuudha. By the way kun A B C dha. 1 J 2 3 J akkana kajoo ta'e asirratti barreeffamni afaan qotirraa naaf hubattan J naftedha. Barreeffamni asirratti haalaan rakkisaa jira jechuudha. Saniifuu akka akkasiin naaf hubattan isiniif dhaama jechuudha. Asitti one to one correspondence gayyuu fakkeenyaaf amma E kana karuma E'dha. E kara waanidha jechuudha. E kara waanidha. Kana jechuun takka lama sadi qaba meeqa B'dha ka E'dha jechuudha. Ka B too meeqa qaba akkasuma 1 akkasuma 2 fi 3 qaba. Inni sadi qaba jechuudha. Waliigala sadi qaba. Kunis waliigala sadi qaba. Kanaafuu asitti jechuudha yeroo wanni goonu maali E karama E'dha. Kara waanidha jechuudha. B'n kara 2dha. C'n kara maaliiti kara 3ti jechuudha. Maali one to one hoggaa jennu tokko kara tokko jechuusaati. Hiikni isaa isa kallattii sirriidha jechuudha. Tokko kara tokko. Amma E'n kun as jiraami E'n kun as dhufuun akkanatti karaa kanaan ta'uu danda'u jechuudha. Maaliif eega kana ta'e garuu ammoo yoo akkana ta'e ni danda'a beekadhaadha. Yoo akkana ta'e let me try to show you. Amma yoo akkana ta'e ni danda'a. Yoo akkana ta'e ni danda'a. E'n kara 2dha jee B'n kara 1 yoo jee ni danda'a. Akkasumas C'n kara 3tis ta'uu danda'a. Asitti wal jijjiiruu rakkoon qabu jechuudha. B'n kara 3tis ta'uu danda'a. C'n kun kara 1 kanas ta'uu danda'a. Maaliif tokko kara tokko hojii malee qixa sirriitiin kan wal dhufan osoo hin ta'in tokko karuma tokko jechuun E dubbattee takka dubbachuu dandeessaa, 2 dubbachuu dandeessaa, 3 dubbachuu dandeessaa jechuudha. Haa tuuta B fi tuuta E keessatti jechuudha. Equivalent hoggaa jiru haa isaan wallaachuutu wal qixa qaban jechuudha. Number of set isaanii waliigallee barattoota waliigallee I guess waliigallee natti fakkaata. Okay, let us move on. Kana fakkaatee jechuudha. If there is one to one correspondence between them, isaan jidduu tokko tokko isaanii gaafa waliin share walitti ta'an jechuudha. Okay, observe that. Kana laali. Two finite set A and B are equivalent. Gaafa jennu jechuudha. If and only if yoo maal ta'e qofa jee if and only if they have equal number of elements. Elementii isaanii yoo wal qixa ta'e qofa yoo akkam jennuun A fi B'n seetiin A saniitii fi seetiin B'dha. Haa equivalentidha kan jennu yoo ta'e equivalentidha kan jennu yoo ta'e wal hubannee barattoota equivalentidha kan jennu yoo ta'e dirqama maal ta'uu qaba elementiin A keessa jiru sanii fi elementiin B keessa jiru san wal qixa ta'uu qaba jechuudha. Miseensonni isaan sanii wal qixa ta'uu qabanidha. Maali kuni kan wal fakkaachuu isaanii osoo hin ta'in wal qixa ta'uu qabanidha. Fakkeenyaaf amma E irratti tuuta E irratti jechuudha. Tuuta E irratti akkuma reefu jalqaba barreessuudhaaf yaalee ture jechuudha. Tuuta E sanarratti maal jennee barreessine A B C jennee barreessine ture. Viidiyoo if duuba deebistanii ilaaluu dandeessan. Amma asirratti barreessuudhaaf anaaf mijaa'u yeroo isin ajjeessu ni jeete. Garuu tuuta B irratti 1 2 3 jennee barreessine tuuta B irratti jechuudha.
amma waanii fi tokko lakkoofsa tokkoo fi A wayii gosa tokko mi bira tokkoo fi tokkootu gosa tokko malee tokko A fi A gosa tokko malee wal fakkaata malee waanii fi wanni waliin fakkaatan jechuudha. A fi lakkoofsa tokko waliin fakkaatan. Inni equivalent tokko jennu walqixa qabaachuu qabanidha malee elementoota isaanii walqixa yoo sadii qabaates sadii yoo elementoota ja'a qabaates ja'a isaan lachuutu jechuudha. Sadiis ta'uu danda'an afuris ta'uu danda'an jechuudha. Seetiin nuti kan A B C ta'e kaatee jechuudha. Tuutni isaanii isaan tuutni A tuuta B tuuta C tuuta D J tuuta kakkaa fedhee kaawwachuu danda'a. Gaas A B jennu isa jalqaba irra jira jechuuf tuuta M tuuta N tuuta Oodhaa tuuta Z dha tuuta fedhee akka fedhe tolchuu dandeessanii kun rakkoota kan qabu itti daazimmaara gaayis saniifu walqixa ta'uu qaban jechuudha. Isaan sanii jidduu wanni elementoonni isaan lameen qaban san jechuudha walqixa ta'uu qabanidha malee wanni irra dippeendin ta'uu jechuudha. Inni wal fakkeenya isaaniirraa dhimma hin qabu. Eenyu equivalentiin mallattoon isaatis tana fakkaatti jechuudha. Mallattoon equivalentiidha kana fakkaata. Wal hubannee yookaan kana barreessan jechuudha. Okay. Equivalent if and only if yoo maal ta'e qofa jechuudha. Have equal numbers of element. Elementiin isaanii walqixa gaafa ta'e qofa. Mathematically we write this. Ogaa herreegaadhaatiin barreeffamu n of a n of a equal to n of b dha jechuudha. Number of element the number of element of a dha number of element of set a dha jechuudha. And the number elements of the b set jechuudha. Set b dha. Lakkoofsa elementoota baay'ina lakkoofsota elementoota baadhaa jechuudha. Miseensota baadhaa miseensota aatis walqixa ta'uu qabanidha. Eenyu equivalentiin wal hubannee barattoota wal hubannee jeen abdadha. Okay, example as you can see on here 1 2 3 4 3 4 jeekaa'e seetii A irratti jechuudha. Tuuta A irratti akkana tuuta B irratti ammoo red blue green black jeekaa'e jechuudha. Kun amma 1 2 3 4 jee jiraame. Kunis asuma takka lama sadii afurii mire 1 2 3 4 kunis walqixa jechuudha. Walqixummaa isaanii kana ilaala malee dantaan qabu jechuudha wal fakkaachuu isaaniirraa. Kun amma fakkeenyaaf waa'ee qalamoota gosoota kalaara kan nuun jechuudha. Kalaroota diimaa biluu jee giriin akkasuma bilaak jee jiru jechuudha. Asitti immoo lakkoofsa beektaa. Saniifu wal fakkaachuu isaanii osoo hin ta'in walqixa ta'uu isaaniiti. Eenyu equivalentiin. Equalidhaan adda addaan isin jee. Equally is as you can see on here, you will see it in detail. Khanas qallaluta in set A kana keessatti jechuudha. Miseensa set tuuta A kana keessatti there are 4 elements. Okay, 4 elements jira. Takka lama sadii afurii jira. Okay, in set B akkasuma although ammallee maaluma jira jira there are 4 elements jira. Therefore saniifu set A fi set B are equivalent jechuu dandeenya jechuudha. Maaliif walqixa elementoota waan qabaniif kunis afur qabaa kunis afur qaba jechuudha. Tuutni A's tuutni B's afur qabaa saniifuu equivalentiin equal set jechuun ammoo wal fakkaatu gaannu isaan lachuutu elementoonni isaanii wal fakkaatu qaban walqixaas ta'uu qabani walis fakkaatu ta'uu qaban danda'anii qabanidha dirqama walqixaas ta'uu qabani elementoonni isaa walqixaas ta'uu qabani walis fakkaatu qabani dirqama barattoota kun walqixa ta'uu qabanidha. Walqixa ta'uu qabanii walis fakkaatu ta'uu qaban. Fakkeenyaaf asirratti irratti 1 2 3 4 jee B kana irrattis 1 2 3 4 jechuu dirqama jechuudha. Baay'inni isaaniitis walqixa gosoonni isaaniitis wal fakkaatu ta'uu qaban jechuudha. Red blue green kana osoo hin ta'in as keessattis 1 2 3 4 jee kaa'uu qaba jechuudha. Hoggamaa jennu equal hoggaan. Okay, haalaaloo definition 1.3 two sets seetonni lama. Amma kana fakkeenyumaa fidanii kaa'e malee seetii sadii ta'uu danda'a, seetii afurii ta'uu danda'a. Wal hubannee set A fi B kana baana malee set A B C D yoo jees two or more than 3 yoo ittis 2 or more than 2 yoo ittis 2 or more than 3 yoo ittis ni dandeessan jechuudha. Kana isin amma fakkeenyumaa kitaabni isin irratti kaasa malee lama sadiis oliis ta'uu danda'a seetonni kun set A B C kan kun set A B qofa lameen kana qofa gidduu osoo hin ta'in sadiis afuriis ta'uu danda'an seetonni wal fakkaachuu qaban garuu wal hubannee yaada wal hubannee nafti dhalle. Two sets A and B are said to be equal if and only if yoo maal ta'an qofa
they have exactly mali exactly the same or identical elements. Have you got it? Maal jedhee exactly to emphasize it. Isa jabeessee yookaan isin himu gaa kitaabni have exactly the same or identical element qabaachuu jechuudha. Kan wal fakkaatu seerrumatti jechuudha. Sirriiti. Akkuma agartan asirratti takka lama sadii afur jira seetii irratti jechuudha. Example itti tanarratti akkasuma B irrattis 4 3 1 2 kunis orderii jijjiire malee takkuma jechuudha. Wal fakkaatanii afur asirratti sadii asirratti asirratti tuun asirratti asis tuun ni jirti. Waan asirratti jira waan asirratti jira. Wal qixaasi wal fakkaataadhaas. Wal qixaasi laal to be equal if and only if have exactly the same or identical element kan qabaate. Wal hubannee baaftoota. Wal hubannee yeena abdadda. Subset. Subset ogaayenu qixa tuutaa jechuudha. Qixa tuutaa jennaan afaan keenyanii subset ogaayenu kun subset seetiidhaame muraa seetii jechuudha. Sub jechuun lalal jechuudha. Isa sanarra seetii irra xiqqaa jechuusaati. Wal hubannee seetii jechuun tuuta yoo ta'e muraa tuutaa jechuudha. Sab qayyoon fakkeenyaaf amma artikil sab artikil jee jira. Fakkeenyaaf amma artikilii tokkoffaa muraa sadii jee dubbata. Hoggaa artikiloota haasoftan jechuudha. Amma akkuma san subseetii kanarratti hoggaa jedhu seetii jechuun tuuta. Subset hoggaa jennu immoo qitaa tuuta. Qitaa ni beektan jee yaada afaan keenyaan qitaa jechuun wanta cite tokko jechuudha. Fakkeenyaaf amma qitaa mana qitaa ni jira. Akka aadaa Oromootti jechuudha. Qitaa ayyaani jira. Lafa haamanii jechuudha. Lafa haamanii haamtuudhaan jechuudha. Citamee jechuudha. Irraa murame lafarraa murame cita yaama hacite. Wal hubanne citaadha hacite jechuusaati jechuudha. Kana jechuun inni if keessaa qabu hacite jechuudha. Mana citaa ayyaanii jira fakkeenyaaf. Mana citaa mana sanii citaadha osoo hin ta'in mana sanii adda muramee osoo hin ta'in mana hacita irraa tolfame jechuudha. Mana citaadhaan tolfame. Wal hubannee barattoota. Mana citaadhaan tolfame jechuusaaniiti. Mana citaa hoggaa jedhama. Wal hubannee sanirraa kan ka'een subset jechuun muraa seetii jechuudha. Citaa seetii. Ha seetirraa cite jechuudha. Kanaas bal'inaan ilaalla. Asirratti konfiisis godhuu danda'a. Citaa garuu ni beektan jee yaada akkana fakkaatutti. Warroonni hin beekne egaa ni beektan. Isiniin garsiisa footoodhaan jechuudha. Citaa waan inni ta'e jechuudha yoo hin beekne ta'e akkanatti fakkaatutti garuu kun isiniif ari'aa miti.